Anaa dhufu. Anaa jaldeenti hojanagaa walagar. Ayyee guddoo galatoomii jaaloo. Egaa gara maree keenyaatti ceenaa irra deebiidhaan dhaggeeffattoonni keenya aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuudhaan waan maree dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo laalchisu taasisnurraa odeeffannoo gahaa akka argattan abdii qabna. Egaan sochii gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba ba'aa keessatti taasisaa jirurraan ka'aa. Zooniin kibba ba'aa zoonii waraanaa ammaa 8 ABO'n of jalaa qabu keessaa tokko. Zoonii kana keessatti egaa sochiilee gurguddoon taasifaman malee sana danquudhaa fi akka inni lafa hin qabanneef caasaan bilisiginnaa maqaa jijjiiramaan aangootti baatee fira fakkaattonni qabsoo bilisummaa Oromoos socho'aa yeroo turan agarreerra. Egaa yeroo garaa garaatti kanas irra deebisnee kakaasaa turre. Ammoo ammas uummanni hubannoo fi haala ga'umsa waraana isaatii dhaggeeffatuuf akkamiin rakkoolee irraa hantanii sadarkaa kanaan zoonicha geessistanii gufuu fi milkiin tures maal fakkaata? Illee jira ta'uu danda'an egaa akkuma adiyyuu kaasee asiin duratti bara 2022 fakkaata haala uummanni Oromoo kun itti waa hubatuu fi burjaajiilee hawaasa Oromoo irra dhaabbatanii haala wareegama dirree lolaatti muudateen wal qabatee wareegama sana gara faallatti harkisuun fira fakkaattoon gaafa hawaasa Oromoo burjaajessan irratti waa walaasaa turre keessatti waan fakkaataa tureera. Egaa galatoomii haalli waraana bilisummaa Oromoo zoonilee hunda keessatti ijaaramuu fi inni keessa daddabareedaa jajjabdu mee ka iddoo kanaa yoo kaafamee mudaa lafa kanatti waraanicha karaa warra fira fakkaatuu fi karaa diinaatiin isa mudachaa ture yoo fakkaatnoo taatee yeroo jalqaba waraanni kun kutaalee Oromiyaa hunda keessatti ijaaramaa turetti fira fakkaattootaa fi maqaa jijjiirama jedhuun Lenkaan Oppidiyoon lafa kanatti akka waraanni kun dhaabbanneef uuman guddaadha ture. Akkasumallee yeroo sanaa fi dhatti milkaa'aniilleedha. Dhatti milkaa'anii warri jennuuf immoo sadarkaa silaatti guddachuu maluu fi yeroo ijaaramuu malu sanatti ijaarsa sana danqiseera. Kanaaf ittiin guddaan jiran jenna. Gufuun yeroo sana warra karaa jijjiirama jedhuu fi akkasumallee firoota qabsootiin lafa kanatti danqaa uume warri biyya kana silaa jijjiirama butee yeroo sanaaf aangoo biyya kanaa dhuunfatee kibba bahaa qofa otoo hin taane kutaalee Oromiyaa hunda keessatti waraanni kun akka hin jabaannee fi danqaan isaan kaa'aa turan guddaa. Danqaalee gurguddoo kaa'aa turanii inni lafa kanaa immoo warri akka taasisuu fi itti milkeessee jedhee hankaasu yeroo sanatti shira Oppidiyoon yookaan bilchiginnaa namni jedhamu kun hojjette caalaayyuu fira fakkaattoo ta'anii danqaanii lafa kana mudate guddaa ture. Fira fakkaattonni sun yeroo sanatti maaltu fakkaate qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti yeroo baay'ee namni gaafa dirree lolaa kana dhufee dirree lolaa kana ijjanee deemu yookaan ammoo qabsoo hadheeffatee qabsoo kana keessaa bahu anatu dadhabaadha ofiin jedhe. Kana namiyyuu numa beeka. Inni dadhabaadha jedhee kaasuu caalaa dadhabina dhaabni qaba yookaan ammoo ebaluutu dadhabina akkasii qabaa jedhee waa farrate. Kun waan baratamaadha jechuudha. Waan baratamaadha. Haalota akkasii kun warri fira fakkaattota inni jennu kun kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti aarsaa guddaa kaffalaa turanii lolaallee lolchiisaallee warri turanii booda qabsoo quufanii gaafa keessaa ba'anii haalli isaan itti dhaaba kana dhiyeessan fakkataadha. Haalli isaan dhaaba kanatti dhiyeessan haalli isaan dhaaba kanarra itti haasa'anii fakkataa fi eerroon akka karaa silaa waraana kanaatti hin dhufneef waan guddoo hojjetan. Uummanni Oromoo egaa hubannoon isaa waan fageenyaa itti lallaban sana guddoo jedha. Waan fageenyaa itti lallaban gaafa jedhu waan nanii kaana girriseema fageenya irratti haasee san akka jechuun waan addaa walitti fudhata. Waan qabatama lafarratti argu caala waan qilleensa irraa kana hordofu.
Kanaaf yeroo sana gaafa jijjiiramaa wal qabatu waraanni kutaa Oromiyaa kana keessatti ijaaramuu fi ijaaruuf akkasuma hooggantoonni yeroo sana jiranii kaajaa turan keessatti gamtaa warra sunii baay'ee cime lafa kanarratti. Akkuma isin jedhee dhaaba kana fokkisanii taasisuu akkasuma maqaa nam-tokkeetiin akka dhaabni kun ilaalchota fofokkataa garaagaraa qabutti dhiyeessuun kun guddaa ture. Bifa sanaan hawaasni kun waraana xiqqoo namni silaa of ijaaruuf jalqabaa sadarkaa taachii sayiritti guddata. Saglii irraa muraasa akkasumaan guddachaa deema. Waraanni yeroo sana taachii ta'u saglii lafa kana keessa dhufee keessa socho'aa ture. Sababoota akkamasii kaasuu sana warri galeessa qabsoo nuffanii, qabsoo jibbanii, qabsoo quufanii, qabsoo keessaa bahanii akka dhiibbaadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa bahanitti warra kutaa maxxanfatee kutaa akkasitti dhaaba kana keessatti jibbama, dhaaba kana keessatti kutaa akkasii dhibba akkasitti irra godhama maqaa jedhuun hawaasitti qabsoo irraa duubatti deebisan jechuudha. Lammaffaa ammoo bakka itti amantaan ka'uu jira. Bakka itti amantaan ka'uu jira. Inni kunis egaa duuba isaa ofiijoomatu jira. Duuba isaatiin qaamni jiru ofiijoodhuma amantaas maxxanfatu. Qaamni kun amantaa waan akkas godhuuf amantaa akkasii waan hin jaalannee fi lukkilee nuti quuflee keessaa baane. Hawaasa Oromoos ta'ee qeerroon bilisummaa Oromoo akka gara dhaaba kanatti hin dabalamne uummanni Oromoo waan jedhuun uummata kana hojjechaa turan jechuudha. Qaamni xiqqaan immoo as keessa socho'u kun warra ebaluu jechuun maqaa isaa dha'uun nama jibbisiisa. Maqaa isaa kaasuun nama jibbisiisa. Damee akkasii siree biyya akkasii dhufteetu as keessa jira waan ta'eef ijoolleen keessan akka ittiin gargaarre ijoollee keessan akka ittiin ergine maqaa jedhuun egaa waraanichi as keessatti gaduuf dhaabuun isaa ulfaataa ture jechuudha. Namitti gadi ba'ee waa kennuufiyyuu miti sadarkaatti jechuun namni irraa dheessu waan isaa hubachuu dadhabuu wayitu ture jechuudha. Haa ta'uu ijoolleen yeroo sana lafa kana keessa turan jaallan suni isaan adda kan lubbuun jiranis jiru warri qabsoo galmaan gahan kan wareegamanis jiru jechuudha. Jabinaa fi murannoon jaallan sana ajaa'ibsiifachiisaadha jechuudha. Maaliif jennaani otoo duulli bifa sanaatti jiru ummaticha bifa sanaan OPDOs ta'ee gantoonni maqaa garaagaraatiin qabsoo kana keessaa baatee amantaa dawoo godhatanii akkasumallee kutaa akkasii jibbanii amantaa akkasii jibbuu maqaa jedhu kanaan ummaticha sammuu isaa jedhan sanaaf as keessaa baqachuu fi abdii kutachuu hin dandeenye keessumatti qobsanii hawaasa egaa mana manaan irra deemuudhaan ijaaruu dammaqsuu haalota isaan silaa dhiyeessan sanarraa faallaa isa ta'eef isa heeraaf seera dhaabichi barsiisee fi akkasuma kaayyoo naamusaa dhaabni barsiise sana hariiroo hawaasaa fi waraana bilisummaa Oromoo daangaa itti dhaabni barsiise sanaan ummatichatti mul'achuun isaanii sun immoo maqaa OPDO'n kennituu fi akkasuma warri haala garaagaraatiin qabsoo kana keessaa baanii fira qabsoo fakkaatanii nuyyuu qabsoo waan akkasii argine keessaa baanee jedhanii dhiyeessan suni ni fashaleessanii jechuudha. Maaliif jennaani ummaticha ni hubachiisanii uummanni hubachaa dhufuunsaa ammoo guddachuu waraanichaaf illee sababa ta'e. Uummanni waan fageenyarraa waan itti haasa'u hubataa jedhee jalqaba kaasee jira. Fageenyarraa gaafa akkasitti hubachiisanii fi waraanni ollaa isaa keessa dhufee waan inni nyaate waan inni dhuge akkasuma hoodaa fi safuu hawaasichi qabu sana kabajee fi keessa socho'ee galuu baay'ee tokko hawaasni ajaa'ibsiifachuu fi gantoonnis bakka dhabaa OPDO'nis akkuma sana bakka dhabaa dhufte jechuudha. Bakka dhabaa dhufanii guddachuu waraanichaatiif sababa ta'e jechuudha. Sababbiin abdii kutannaa fi miirri waraanichi silaa ijoolleen hooggantoonni yeroo sana bakka kana keessa jiran akkasumallee miseensi waraanaa yeroo sana iddoo kana ture miira abdii kutannaa miira lallaafuu akkasuma miira yallaallattummaa tokko qabaachuu dhabuun isaanii suni guddachuu waraana har'aa kanaaf sababa ta'eera jedhee yaada jechuudha. Jaallan sanaa fi galanni isaanii bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa isaaniif haa ta'uudha jechuudha. Gufuun yeroo sana nu mudate maali milkiin isaa maali jedhuu fi
Gabaabinatti gufuu yeroo sana nu mudate sadarkaa itti silaa waraanni kun yeroo itti kutaalee Oromiyaa akka fakkeenyaatti Gujii lamaanii giddugaleessa lixa irratti gaafa waraanni jalqaba of ijaaruuf ka'uu sana lafa kanarratti illee sochiin jalqabe jechuudha. Garuu sochiin sun irra caalaa isaa qabsoodhuma warra maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turre achi keessa rakkoo akkasii arginee jedhanii bahanii uummata burjaajessan sana sammuu keessaa baasutti ture jechuudha. Waraanni yeroo sanaas ture. Of ijaaruu babal'achuu hin dandeenye rakkoo sana keessaa baasutti yeroo isaa bal'aa fudhate. Yeroo isaa bal'aa fudhate gufuun mudate yeroo itti ijaaramuu malletti yeroo itti jabaannee uummanni nu jala hiriiree waraana kana jala hiriiree waraana kana sadarkaa inni guddachuu malutti guddisuu malee sanatti sichi uummata kana woboon maal akka ta'eyyuu barsiisutu ture jechuudha. Woboo jechuun akkasii akeekni inni ba'eef kana jennee barsiisutu hojii ta'ee jechuudha. Yeroo itti waraanni kun egaa waraana bilisummaa Oromoo akkasiitii jettee barsiisuu jirtu keessatti humna barsiistee leenjistee baasuu hin dandeettu jechuudha. Kana namiyyuu ni tilmaama. Gufuun mudate sana jechuudha. Yeroo itti waraana ijaarrutti hawaasa ijaaraa turre. Egaa inni sun gufuu sana immoo karaa oppidiyoo caalayyuu warra qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa turreerra nutu rakkoo akkasii dhaaba kana keessatti argee dhaaba kana keessa bahe waan taateefi dhaaba kana jala hiriirinaa maqaa jedhuun uummata irratti hojjette sun baay'ee ulfaata jechuudha. Sana keessaa bahuuf sadarkaa duraatti hawaasa barsiisu akkasumallee namni olola sana caqasuu dhiisu jechuudha. Irra caalaa olola isaanii kaleessa sagardhaattis inuma ololama jechuudha. Inni sun dhaabbata jechuu kiyya miti. Ololicha ardayyuu ittum jira jechuudha. Agammaatti inuma ololuu, inuma haasa'uu, inuma ifaajoo humna isaaniitti jechuudha. Garuu irra caalaa nuti ololicha dhageeffachuu, ololicha sanaa fi bakka kennuu otoo hin taane ololicha akka ololaatti dhiisnee hojii qofa hojjechaa turre jechuudha. Wanti itti turre hojii dalaggaadha waan ta'eef dalaggaatti turre malee dhimma waan silaa gartee hojjennu sanarra waan hojjennu hojiirra jirru qabsoorra jirrurraa otoo sammuu kenninee fi waan sana dhaggeeffannuu fi deebisnuuf taate agasiyyuu tarkaanfachuun hin danda'amu. Haasaaf dhiisnee akkuma turre hawaasa keenya barsiifachaa qabsoo gochaa turre. Kanaaf bu'aan achirraa arganne bu'aan jiru hawaasni ijaaramee waraanni ijaaramee hojiin guyyaa guyyaatti lafarratti hojjetamaa jiru bu'aa sana jechuudha. Sana jedhee taasuun barbaachisu. Guyyaa guyyatti lolee ajjeesee booji'ee agarsiisuu jira waan ta'eef inni suni bu'aa yeroo sana gaafa haalota amma kaasu sana keessa osoo jirru hawaasa barsiifachuu fi ololicha jalaa cal'isni jiruutti hodha hojiitti fuula deeffachuu turi bu'aa irra lafarratti arginu kaneen ni gaheera. Waanuma jedhu kaasa jaallaan deegalatoo. Ayyee egaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa haala lafa qabannaa yookiin of ijaaruudhaaf adeemaa ture keessatti akkaataa inni socho'aa ture deebi'ee gamaggamuudhaan hooggansaa waal taatee jalatti caaseffama ijaarratee deemuu irratti yeroo dheeraadhaaf hojjechaa tureera. Sanaan wal qabatee bara kana jalqaba bara 2024 hojiin sun waan hojjetamedha. Kanarratti mee woboon hooggansa waloo jalatti bifa haaraan hojii eegalee tarkaanfataa jiru kanaan Gobbaa Irbuu Shinnigaa dhaabichaan labsame wal qabatu sochiin woboon zoonicha keessatti geggeessaa ture. Kan nutis irraa hubachaaf gabaasaa turre gabaabinaan maal fakkaataa bu'aan ture akkamiin ibsama? Jaldaan egaa inni haalli of ijaarsa waraana jalqabaa akkuma kaasnee suniga achi asitti waraanichi jabaatee sadarkaa zooniilee hundarratti diina dura dhaabbatee loluu fi akkasumallee lafoota garagaraatti diinayyuu buqqisee lafa inni qabaterraa iyyuu kaasuu fi akkasuma naannolee tokko tokkotti babal'ifatee dirree leenjii baneeyyuu leenjisuu haalli ture haala milkii bareeda. Ammoo sanarratti haala ammaa warri haala jijjiiramaa wal qabatu sanarratti gaafa dhaabni waraana kanarraa citee
Biraa galurraa egaa haalli waraanichi keessa ture egaa namiyyuu fi ifa akkasumallee yeroo garagaraatti ajajaan olaanaan irra deddeebi'ee ibsaa tureera. Achi asitti immoo nuti zooniilee 8 keessa jirru keessatti wal argii yeroo dheeraa qabnuu fi akkasumallee ganamaa galgala wal dubbisuu keessatti egaa namuu lafa jirurraa sagantaa baafatee loluu caala immoo waraanni kuni sagantaa walootiin duulasaa duula torbee haa ta'u, duula baatii haa ta'u, duula guyyaa tokkoyyuu haa ta'u, bifa sanaan loluu qabaa waan jedhuun murteerra gaafa geennu duulli sun yoo xiqqaate marsaa 5-7 iyyuu labsamee lollee guddoo itti milkoofne jechuudha. Guddoo itti milkoofne milkii sana akkamiin ibsitaa isa jedhuu fi diina kaleessa gaafa waraanni zoonii kibbaatti lolaa yoo jiraate zooniin bahaa yoo kan taa'u ta'ee taa'ee sichi sagantaa biraa kan baafatu iyyuu taate akkasumallee giddu galeessatti yoo lolamaa jiraate kibba bahaatti sichi taa'ee sagantaa biraa kan baasu ta'ee inni kibba bahaa lolee borummoo eessa dhufa giddu galeessa dhufee lolaa ture jechuudha. Haalli kaleessa ture sana ture. Inni kibba lolaa ture immoo gaafa asitti taa'u isa kibbaa sana lolee sana booda dhufee na lolaa ture jechuudha. Erga ajajaan olaanaanii hogganoota zoonii 8 kana walitti qabee akkasuma duula walii galaa labsee yeroo yerootti lolchiisuu jalqabee milkiin jiru diinni kaleessa birmannaadhaan lafoota garaagaraa irraa dhufee nu lolu suni humnuma na bira qubateetu nas lola jechuudha. Humnuma abdii bira qubateettis abdiis lola jechuudha. Humnuma rabbirraa bira qubateetu rabbirraas lola jaalleellisaas lola jechuudha. Akkasuma jaalambisaas lola malee humni iddoo biraati akka duraa sana olii gad fe'anii lolchiisaa duubatti nu deebisaa ture sun hin turre jechuudha. Humna nu bira jiru sana danda'uyyuu bira dabarree buqqisneeyyuu baadiyaalee keessaa baasnee aanatti deebisnee jechuudha duula sana. Milkiin jiru diina kaleessa gammoojjii hunda keessa faca'ee gammoojjii keessa jiru duula arbuu shinnigaa sanaan magaalatti dachaasne jechuudha. Magaalaa keessaayyuu lafoota magaalota aanaa keessaayyuu siin baqattee magaalaa godinaatti sissiqteetu jira jechuudha. Milkiin jiru diina lafoota garaagaraa irraa bifa birmannaatiin nu lolu sana humnuma nu bira jiru sana loluutti deebine jechuudha. Walumaa galatti milkiin sun maaltu jirennaanii silaa diina birmatee nu lolu sana bakka sanatti dhaabne irraa jechuudha. Diinni dabaree dhufee nu lolu jechuudha. Dabaree akka nu lolle duula waloo sanaanii humna nu bira jiru qolannee ofirraa teeksisnee sagantaa baafannee barsiifachaa leenjisaa lolchiisuu jirra. Milkiin jiru sana jaaldaanti. Diinni bobbaadhaan asii achii dhufee loluun suni dhaabbateera jechuudha. Erga duula arbuu shinnigaa sanaa humnuma nu bira jiruutu nu loluu jira. Egaa guddoo galatoomii yeroo ammaa bakkoo tokkotti odeeffannoon haasa'amu keessaa ABO oboon hooggansa ititaa yookiin immoo hooggansa tokko jala hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa hin qabu yeroo jedhanii dubbatantu jira. Kun immoo dhaabni ABO oboo hooggansa waloo akka hin qabnetti yeroo agarsiisuudhaaf kaasanii fi namoonni yeroo hooggan akka hin qabnetti dhaabichi yookiin waraanichi garuu immoo waraana sanallee gargaaraa waraanni kan keessanii hooggansi illee hin jiru kan jedhanii dubbatantu agarra. Garuu immoo olitti akkati kaastee hooggana tokko jalatti qajeelfama fudhannee duula lolaallee bifa kanaan walirraa hubachaa jirra. Sadarkaa kanarra geenyerra jechaa turte. Kana akkamiin ilaaltaa yaadota kaan irrattis maal jechuu dandeessaa uummataaf akka ifa ta'utti yaadni kee maal asirratti? Ilaalli hooggansa waloon qabu hoogganni qabanii uummanni waraanicha gargaaraa jedhu kun waraanichi hooggana qabaachuun wanni kun deddeebi'ee gaafa jedhu yeroo dhaabbate hin qabu. Waraanichi hooggana hin qabu akkasumallee bakkuma jirutti humna ijaaree ofirraa lolaa malee hooggana mataa isaan qabu waraanichi yeroo deddeebi'ee maddi isaa ammoo warra waraanichi hooggana isaan qabu hooggana mataa isaan qabu akkasumallee Oromoon bira dhaabbachaa jiru kana otoo hin taane ofii gaarii akkuma kana dhiyeessaa turte yoo kan yaadattu taate yeroo garaagaraatti gaafa
Gaaffii nagaan ta'ellee barcumaa irratti wanti nyaatofne rakkoo saba kanaafuu waan jedhu sana irratti yeroo gaaffii akkasii gaafatamanii mootummaan Itoophiyaa maal geessaa ture waraanichi akka hooggansa mataa isaa hin qabnee fi akkasumallee sagantaa wayii hin qabnee fi dargaggeessummaan aare wayii bosona jirutti kaasaa ture mootummaan kun. Qaamni har'a sana kaasuus qaamuma mootummaa sana dindigaataa jechuudha. Oromoo isa qabsoo bilisummaa Oromoo kanatti amanatoo hin taane qaamuma mootummaan fakkeessee bifoota garaagaraatiin dindigaambaa kanatti ijaaree waan akkasii dhiheessee fida. Ragaan ammoo waraanni hooggana mataa isaa qabaachuu luun lirbuu shilli ijaara gaataa. Inni jiraan immoo dheengadda marsaa lamaa fi biyya kana faana kennee haasofne turi waan qindaa'aa fi hooggana qabaachuu keenya sana ragaa bahaa dhugaa dubbachuuf. Namni immoo otoo sana argu deebii haasa'u maali mammaaka Oromoo hirriba sobaa batakkaan taasee dhufana yoo taate malee haala amma keessa jirrutti yeroo kanatti waraanni kun hooggansa mataa isaan qabu inni jedhu kun namni qabu wayii gartee nama abjuun haasa wayii na fakkaate. Abjuun haasa yoo ta'e malee daliilli akkasii lafarra hin jiru. Daliilli akkasii hin jiru. Waraanni hooggansa mataa isaa qabaachuu bira darbee hooggansa waraanaatiin fi hooggansa sadarkaa addunyaatti iyyuu qabsoon bilisummaa Oromoo maal akka taatee fi Oromoon maal akka barbaaduu fi qabsoon kun manii akkamii akka rukutti isin qabdiyyuu sadarkaa addunyaatti mootummaa Oromofataa yeroo dheeraaf xiqqeessee waraana kana ilaaluu fi qabicha xiqqeessee ilaaluu sana harka micciiree barcuma nagaa kanatti ga'e walaasoflee gananii galan sana hooggansa. Inni kun ragaa guddaadha beekaman jechuudha. Namni sammuun isaa sirrii yoo jiraate isa kanarraa waa hubachuu ni danda'u. Amma jennee kana Oromoo miti dhagaa kan hawaasitti maa. Akkasumallee uummata Oromoo qulqulluu miti kana kan kaasu warreen asirra fakkaatoo akka reefu jennu sana jechuudha. Sira fakkaatonni kun immoo mootummaa Itoophiyaa irraa sagoomi. Isaanis iyyuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hadhaadha jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa caala hadhaan guddaan isaan akkamitti ilaaluuti. Mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e mootummaadhaa biyya kana sadarkaa qaba. Namni isa bobbaasee agarsiisuu jira. Diina fuulaa akka ulaatee jechuudha. Diina fuulaa akka ulaatee waan inni karaa inni dhufe kan inni hin deebi'e. Garuu immoo isa sira fakkaatu kanatu jedhe. Isa sira fakkaatee uummata burjaajessu kanatu jedhee hamaadha. Ammas kana kaasaa jiru waan akkasii dhiyeessu warra sira fakkaattota sana jechuudha. Warra kaleessa maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaan dirree qabsoo turee Ijaa qabsoo kana lubbuu balaaleffatee qabsoo keessaa baheetu kana dhiyeessa. Inni kun immoo gaafatama barbaaduunis jira. Inni gaafatama sirrii wayii jira. Akkasumallee immoo bakka hin jirretti qabsoon hin jiraatiin kan jedhu illee ni jira. Waan keessa hin jiraatiin qabsoon jiraachuu hin qabdu kan jedhu fa'aa jira na fakkaata. An yoo keessaa dhabame qabsoon dhabamuu malee warra jedhu fa'aatu jira. Warra akkasiitti waan akkasii taate. Warra waan hin jirre qabsoon hin jiraachuu hin qabdu. Warra jedhaniitu waan akkasii hooggansa hin qabnu. Hooggansa qabnaa akkasuma hooggansa qabaachuu ammoo ragaanii hojiitu lafarra jira. Kana sanaa warri hin kaasu hin jiru. Hooggansa qabaachuu dalagaaleen dalagneetu ragaa guddaadha lafarra jira jechuudha. Hooggansa qabaachuu waraana guddaa akkasiitii waraana qaamee fudhatee socho'u kana miti maatiin tokkoyyuu mana keessatti waliin bulu bar maatiin yoo abbaan manaa suni gabaan ta'in abbaan maatiin suni mana maatii sana karoora baasee sagantaa baasee jiraachisuu hin taane maatiin maal mana akkasuma fayyii jiraatu. Maatiin inni tokko hore maatiin inni tokko dhalteenyu mana tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Waraanni kun immoo waraana guddaa. Rigeenolaan sadarkaa kanatti guddatee hin jiru. Hin agarre sadarkaa kamittiyyuu rigeenolaan akkas bal'ate rigeenolaan akkas guddate hin agarre. Rigeenolaan guddaan akkasii ammoo hooggansa malee bosona taa'aa warri jedhu lakkaa fi sobinaa yoo majalleen malee wanni gartee isaan barsiisuu hin jiru. Hawaasa kennaan immoo hawaasa Oromoo qulqulluu uummata Oromoo bal'aan hawaasa Oromoo waliin jira ammas gargaaraa jira nu tumsaa jira. Misalnya,
Hawaasa keenyaanii waan lallabamu qilleensa irra haasamu otoo hin taane waan dirree lolaatti hojjetamu waan dirree lolaa jiruu fi Wantoota dirree lolaa jiru sana akkasumallee miidiyaa dhaabaa sana hordofaa. Dhugaa jirtu miidiyaa dhaabaa sanarraa caqasii malee yuutuubii nama dhuunfaa, feesbuukii nama dhuunfaa akkasumallee kanaan dhuunfaa sana hin qajjeeffatin. Wanni jiru dirree lolaa jira. Dirree lolaa irratti biyyaa biyyatti uummata Oromoo keessatti bareegamne mawwaalaa jira. Yaaluu irratti hormaa jira. Isa caalaa immoo namni waa beeku. Isa caalaa namni waa beeku namni irraa wanta qabanti bu'e akkaan itti amanuudha. Kanaaf haasa'ichi ofiidoo irraa dhufee warra ani malee yoon keessa jiraatiin qarsoo jiraachuu hin qabdu. Anatu qarsoo kan akka fi barbaadutti oofaa. Anatu gara siin itti qajeelu maltuutti qajeelchaa. Anatu gara siin jallachuu maltuutti jallisaa. Warra jedhan sanatu gaafa ulaan sun akkatti yaadanii sun jalaa cufamuu. Nulaafisuuf waan akkasiisu jenna. Warra akkasii waan nulaafisuu nu dadhabsiisullee hin qabu. Har'aaf kaleessaallee mijilli isaa jalqabe. Qubbuleera turaadha. Kanaaf hawaasni keenya waan dirree lolaatti hojjetamuu fi waan hoggansi dirree lolaa irra haasa'u sana dhaggeeffachuu fi caqasuun irra jira. Haasaaf caqasuu qofallee otoo hin taane waan lafarratti hojjechaa jirullee ilaaluun barbaachisaa irratti. Hoggansa qabaannaan waraanni tokko leenjisee bobbaasa. Akkasuma bobbaasee lolchiisee galchaa jechuudha. Kanaaf hoggansa qabaachuu ragaansaa waan dirree lolaatti hojjechaa oollu sanaa jechuudha. Ayyee galatoome egaa waan araaraaf marsaa lamaa hoggansa qabaachuu keenyaaf iyyuu teenyee waan jettu tokko kaastee turte. Egaa gam tokko warri immoo hoggansa hin qabanii waan jedhu kaasan keessaa tokko akka mooraan qabsoodhaa jeequmsa qabutti yeroo kaasan ni agarra. Fakkeenyaaf oboon hiikkadhee hin galu jennaani hooggana waliin wal dhabanii waltajjii araara Taanzaaniyaa dhimma gareen tokko qofti beekuu turedha jedhama. Akka kanatti malee abbootiin zoonii qaamonni waraanaa dhimmi ilaallatu quba hin qabanii akka hooggantootaatti waan keessa beekan hin qaban ture waan jedhu kaasu. Egaa atis anaafsi waan beennu beennaa uummanni nurra haa dhaga'uudhaan malee waan biraatiif miti. Akka hooggantootaatti akka hooggansa tokkootti waan deemaa ture dhimma araaraa wal qabate akkamiin akka deemamuuf ture fi dhimmuma sana wanni ati quba hin qabaatin jira. Fashalaa'uu saa'oo akka hooggana tokkootti akka hooggantootaatti wanti inni sun afuu isaatiin jeequmsa yookiin wal dhabdee inni mooraa keessatti uumsise jira. Kan haga ji'a 7 ji'a 8 walumaan maree geggeessaa turre. Dhimmi sun ajandaa akkamittiin akka ka'e akkamittiin akka namni sammuusaa yeroo sana hojiitti fufsiise waan beennutu ture. Kanarraa maal jetta yaadutan maatiin? Egaa gaarii haala araaraa wal qabatu waan waraanni kuni dhimma araaraa sanarratti quba waliin qabanii hooggansaa fi hooggansii quba waliin qabu akkasumallee sababa sanarraa ka'uudhaan mooraan qabsoo jeeqamuu jira waan jedhuutu jira jetteen na gaafatte akkasumallee ni fashalaa'uu sanarratti wanni walitti simbuusa jira waan jedhuu kaasne. Wanni sun ka'umsa gaafa waan sun jalqaburraa quba qabna jechuudha. Ana qofa otoo hin taane hooggantoonni zooniileerra jiranii hundinuu quba qabu. Hooggantoota zoonii qofa yoo otoo hin taane caasaan zoonii keessatti koree zooniitii jedhamu hundi teennee irratti wal mari'achaa turre jechuudha. Bakka sana ni dhaqnamoon dhandhu yoo dandhe maal gochuutu nurra jiraata. Waan jedhu irratti gaa yeroo dheeraaf walaasaa turre atis akkuma kaasteyyuu waltajjii sana keessaa nama qooda fudhachaa turedha jechuudha. Kanaaf inni sanuma quba qabna namni quba hin qabne iyyuu lafarra hin jiru. Walaasofne irratti walii galleeti bakka sana kan dhufne jechuudha. Gaafa nama bakka nu ergannee fi akkasumallee itti aansinee gaafa jaarrolee ergannutti quba qabna jechuudha. Gaafa gammachuu fi jaalmarroon deemaniyyuu jaallan isaan faana jiranillee waliin deemaniyyuu hunda isaa quba qabna waliin mari'anneetu bobbaasne jechuudha.
Sanarratti waraannis sadarkaatti quba qabaachuu malutti quba qaba. Ajajaa zoonii ajajaa maaliyyuu miti waraanni mataan isaayyuu sadarkaatti quba qabaachuu malutti waraanni iyyuu quba qaba jechuudha. Miseensi waraanaa kennayyuu quba qaba ni beeka jechuudha. Waan gochaa turre waan hojjetamaa ture ni beeka jechuudha bareechee. Bareechee beeka jechuudha. Wanni waraanni hin beekne lafa kanarratti dalagamee fi dalagnis hin jiru jechuudha. Waan waraanni dirree jiru beekuu fi hooggansi dirree kun jiru beekutu dalagamaa ture deemsa sana keessatti. Egaa waan suniin jeequmsi keessa keenyatti uumame tokkoyyuu hin jiru. Gaafa jalqabaa yaadattaa warruma biyya ambaa jiranii fi akkasumallee zoonii kibbaa irraa jaallan lamaan tokkotu ba'e. Gaafas akkaataatti aldaangalleetu jira sana miidiyaa dhaabaatiin dabreera jechuudha. Ibsamee ture jechuudha. Akkaataatti sun fashalaa'e. Akkasuma dheengadda immoo jaalmarroo fi jaalgammachuu akkasuma jaallan isaanitti dabalamanii waliin dhaqanii achii deebi'anii jechuudha. Achii deebi'uun akkamitti fashalaa'e waan jedhuuf immoo waan nu barbaannuu fi waan mootummaan barbaadu walii faalla. Nu gaafa jaarrolee sana bobbaasnuuf nama bakka nu buus bobbaasnu waan silaa barbaannu sana guututti argannaa dhaqaa jenneen bobbaasne jechuudha. Wareegamas ta'uu dhaqaa qoodamaa deebi'aa ama jennee bobbaasne. Nagaan iyyuu nu deebi'an iyyuu jennee eegaan turre jechuudha. Mootummichi mootummaa silaa dantaa sabaa kanaaf bakka qabu akka hin taane bareechinee waan beennuu fi waan qabsoon isinirraa barbaaddu sana dhaqaa hojjedhaa deebi'aadha jennee bobba'anii jechuudha. Hanga wareegamaatti akkuma siin jedhe. Malee waan wahii bakka sanaa bu'aa buusnee bu'aa argannee deebinaa jenneen deemne. Akkas yoo jedhu bu'aan achirraa arganne hin jiru jechuu kiyyaa miti. Bu'aan achirraa arganne akka reefuyyuu kaasee hooggana walayyuun qabanii nama bakka isaan bu'ee isaan irraa haasa'uyyuu hin jiru jedhu sana ni cabe jechuudha. Hooggansa qabaachuu kenna. Wareegama yoo bakka sana kaffalan hooggansa qabnu bakka sanatti ergannee waan godhamuu malu sana godhanii deebi'an. Maaliif fashalaa'isa jedhuuf immoo waan nu barbaannuu fi waan mootummichi barbaadu walii faallaa jechuudha. Walii faalla. Inni walii faalla ta'uu irraa nagaan biyya deebi'anii jechuudha. Nagaan bakka irraa ba'an irraa dirreetti dacha'anii jechuudha. Egaa bakka dhaqan sanarraa maaliif nagaan deebitanii jennee waan isaan lolli hin qabnu waan isaanii waliin buunes hin jiru baga nagaan deebitanii jennee simannee haala achii deebi'aniin ammoo jechuun waan bakka sana mudatu asitti iyyuu teennee beekna. Maaltu akka isaan mudatu maaliin akka isaan deebi'an as teennee iyyuu beekna jechuudha. Irraa hafanii waraanni kun nama ergatu dhabee hafee jechuun qarayyuu hooggansa qabanii kun tureeraa siin jedhe jechuudha. Gaafa immoo lakkii bakka sanii wanni finnuyyuu hin jiru karaa kanatti iyyuu rakkoon isin mudachuu danda'a taa'aa otoo jennee hooggansa hin qabaniin suni kaardhaatii miti namni yaa'ee iyyaa oola jechuudha. Yaa'ee iyyaa oola jechuudha. Oppidiyoon illee sanarraa milkii guddoo argattiyyuu jechuudha. Otoo hooggantoonni nuti qabnuuf kenniinsaa fi murannoo agasii qabaachuu baatanii dirree sanan dhufini kufaatiin mudatuutu caala jechuudha. Har'a immoo warri lafarra taa'ima waa haasa'u kuni waan isaan barbaadantu jijjira. Waan mammareefuu kaasne sana jechuudha. Kanaaf wallabdeen wali bu'iinsi dhimma araaraa wal qabatu sanarratti mooraa qabsoo mudatee walumaa galatti lafarra hin jiru. Hooggansaas ta'ee sadarkaa miseensaatti jechuudha. Rakkoo isaan bakka sana mudatee isaan galanii otoo isaan hin deemin iyyuu ni beekna. Miseensi kennallee bareechee beeka waan ta'eef baga nagaan nu galtanii jedhee jaaroolee kenna simatee qabsoo kenna itti fufnee jechuudha. Jaaldaandii fayyaa ta'e. Baay'ee egaa kana keessaa osoo hin baane qaamni dhimmoota kana akka wanta bu'aa siyaasaa sharafachuudhaa fi akkuma tuukaasti silaa baga nagaan galtanii iddoo jedhamu hin jirutti akkuma woboon jedhetti qabsoo kana kan fedhu baga nagaan geessanii jabaadhaa bakka jedhanii nama dhaabuun nama kana deeggaruun ta'utti yeroo madda ololaa godhanii dhimmoota adda addaa fatoo walitti kaasteetta yeroo itti fayyadamtu jira. Kun immoo bilisiginnaanis bu'aa irraa argachuudhaa fi sanarraa kan ka'u mooraan waraana bilisummaa Oromoo diigamaa jira yeroo jettee kaastu dhageenya. Egaa woboon haala namoonni jedhan kanarra jira. Rakkooleen keessoodhaa yoo mudate heeraaf seeraan kabachiisuun qabsoon akkaataatti bu'aa argamsiisuu dandeessuun tarkaanfachiisuuf akka dhaabaatti hojjechaa jirtan maali? Egaa
dhaaba tokko keessatti rakkoon ni mudata. Rakkoo mudatu kana immoo akkamittiin irra aana? Rakkoon mooraa qabsootti mudatu immoo akka waliigalaattu wanni akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti adda isa godhu jira. Gartee wanni yaa olalle deemu bal'aan inni jira, inni ololicha qorraan qabne jiru. Egaa rakkoo mooraa qabsootti mudatee bifa kamiin irra aanuu dandeettu irraa nuufamuu maal hojjechaa jirtu waan jedhu kaase. Wanni rakkoon ni mudate. Rakkoon maaliif mudate jennaan waa hojjetta waan ta'eef rakkoon si qunnama. Rakkoo jiraatu sun ammoo heeraa seeratu jira, sagantaa siyaasa dhaabbichi qabuutu jira, kaayyoo namtaatti jira. Akka heeraa seerri sun jedhutti rakkoo keessatti mudate furmaatatti godhaa kaleessa sardhalleen arginu. Qabsaa'onni fi duraan akkuma sanatti rakkoo keessa isaanitti mudate furaa bakka kana jiru. Garuu maal fi kaasennaan irreefu gubbaarratti fakkaatonni warri qabsoo fakkaatan kun baay'ee guddataniiru. Biyya faranjii kana akkasuma biyyootuma kana keessa illee baay'ee jiru. Warri kun ammoo irra caalaa isaanii jireenya dhuunfaa isaanii mijeeffachuu irratti hojjetu. Irreen deemee jiru bilisummaa Oromoo yoo qubarraan qaban. Waldansa dirree lolaa irraa idil-galbeessitti ati bobbaasee nagaan dirreetti deebi'ee qolan akkasii irraa ta'uun suni ilaa gantaa argatan wayii karatti gufachumarraa akka olan akkasii dhiyeessanii namni kun ta'etti. Kanaa wal qabatee dirree lolaatti rakkoon ni mudate. Rakkoon mudate immoo seerumaan furama jechuudha. Seeraan hiikama. Inni rakkoo dirree lolaatti waan hubatamuu malu akkuma inni ala bahee alarraa haasaa hin jedhe sun sadarkaa miseensa waraanatti gaafa waa banneessan irratti qaban jedhe yookaan nama dhuunfaa nam tokko ebaluutu akkasuma godha jedhe dhiyeesse. Ebaluutu rakkoo akkasiin irraa hin gahe. Ebaluutu rakkoo akkasiin irratti uumee jedhe malee anatu balleessan jedhe. Oromoon isa kana gochuun isarra jira. Natu balleessee hin jedhu dhalli namaa kun. Yoo yaadannetti sababa rakkoo sana ittiin liqoo jalaa bahu waayii barbaada. Inni mooraa qabsoo jirus kan waan akkasii ammoo warri godhu warra kaleessa muuxannoo qaban guddoo sanatu arganne miila dirree lolaa keessaa qaba. Miila dirree lolaa keessa keeyyatee muuxannoo kaleessa sana dhaalchisee yaadalleessee namni waayettee yakka harkaan harkatti qabame sana dhiisee lultuqqee xureessuutti dhufe. Lultuqqee maqaa isaa kaasee ebaluutu akkasii godhe ebaluu waan akkasii godhe jedhee dhiyeesse. Inni akka mooraa qabsootti mudatu qabsoo irratti jirra karaa lamaan furan. Karaa lamaan inni furamuun rakkoon tokko irratti mudate akkuma heeraa seerri jedhu nagaan ibsuu deemtee rakkoo sana qajeelchi ta'e. Akkuma seerri jedhutti jaalabaluu badii akkasii qabda. Badii balleessite sanaa fi seeraa dhiyaatu jettee jaalabaluu sana seeraaf dhiyeessite waan inni balleesse sana seeratti muranii jechuudha. Waan hojjenne waan ta'eef dogongorra akkuma siin jedhe. Maal sanarraa hafee jaalabaluun filaate sadarkaa sanatti haasofsiistee rakkoo isaa sana seeraaf bituu deemtu sun seeraaf bitamuu baate immoo seera dirree lolaa humna waraanaatiinis waan sana dhuunfattee seera kana hojiitti hiikuu dandeetta. Seera kana hojiitti hiikuu dandeetta. Karaa nagahaan jechuun yoo ebaluun sun nama bitama nama seera balleesse sanatti amanu taate akkasii jirtutti yaamtee rakkoo akkasii humteerta gaafatanii seeraaf yaaduu jechuudha. Yoo inni immoo nama sanii bitame taatee fi humna waraanaatiinis dhuunfattee seeraaf bituun aadaa fi barteedhuma kaleessa sasiitti jiru. Inni ammaa kun immoo akkuma siin jedhe waa hedduutu buqoo baay'eetu miila dirree kana keessa naqatee waa seeta jechuudha. Waraana guddatu kana keessa rakkoo guddaatu jira. Rakkoo guddoo maaliif jennaan rakkoo guddaan jiru waan biraati. Warri gantaadhaan kaleessa lafa waraanni keessa hin jirre kana keessatti beeki namni dinagdee guddaa hojjechaa ture. Maqaa waraana gargaarraanii waraana tokko akkasitti akkas ta'e bakka kanatti akkas rakkatee reedu kana waan baay'ee xiqqataa oola waan yuuraa oola jechuudha. Gaafa qaamtiin sun itti cufamu waraana akkasii sana faa dirree naqanii ijaaratanii roobessa. Marri ofii kaleessa maqaa akkasiitiin biyya keessa bobbaasanii maallaqa saamsisan sun irra dirree lolaatti bobbaasanii dirree lolaa kana jirti dirree lolaa kanatti naqatanii dirree lolaa kana keessa teessee gaafa waa balleessitee badii sana maal jechuudha jechuun si jalaan miliqxee jaalabaniis akkas na godhe jaalabaniis akkas na godhe jettee biyya kana tabbaata.
Karena ammoo miidiyaa kana namni fi dhuma bahe namni hojii hin qabnee fi hin ta'eefi jechuun. Miidiyaan silaa miidiyaa jechuun afaan saba tokkooti jechuun ijaarurra saba tokkooti jechuun miidiyaan kun silaa. Sabni kun rakkoo qabu itti bahee ibsatu ture. Amma ammoo miidiyaa namni dhuunfaa hin qabaa rakkoo mataa isaa ibsataanii rakkoo mataa isaa uume sana afaan keessatti wajeetaa oole. Itti wajeetaa oole. Kanaaf waan dirree lolaa keessatti nama mul'ate qaruma lamaan kanaan furama. Yoo inni bitanaa ta'e akkuma siin jedhee seeraaf bitamee bittee waan seerri jedhuun sana goota yoo immoo sana hin ta'in humna waraanaatiin inni dhuunfatanii furatu. Garuu immoo yanni har'a dirree lolaa jeetuu fi waan araaraa irratti wal dhabnee maalii jedhu waan isa makaasaa turte suni akkasumatti dubbii. Dubbiin akkasii otoo hin taane egaa hawaasni Oromoo kun waa hedduu miidiyaa kanarratti hin maargaa maalirra dhaabatee akka inni silaa ololuun beellu sun hawaasa Oromoo qulqulluu miti ka ololaa jiru jedhee reefu. Namni fayyaalessatu fa'aa yoo otoo beekumsa keessaa qooda fudhate malee Oromoon akkasii godhe. Oromoo qulqulluu qabsoo bilisummaa Oromootiif dhimmamuu fi walabummaa bilisummaa sanarraa eeguu qabu waan akkasii qabu. Inni akkas godhaa jiru kun immoo warri maqaleessaa qabsoo kana keessatti gaba dalaganii gabatii dalagan sana qabsoo keessaa bahanii maaricha maqaa keessaa turan sanatu waan akkasii godha. Egaa dirree lolaa kanatti giddu galeessa jaalmarra yeroo darbee irraa haasa'ee ture. Jaalmarra irraa haasa'uu doontaan sadarkaa waraanaatti iyyuu ijoollee waraanaayyuuf illee hirmaachisnee rakkoo mooraa kana keessa jiru waan ibsinetu ture. Kan nuti sadarkaa waraanaatti teennee ibsineyyuu miti miidiyaatti iyyuu bahee ibsamaa ture jechuudha. Waddeen wanni barbaachiseef gadi kunatti burjaajoofneef uummanni Oromoo qabsoon isaa nama ijiitti geenyaa tuqachanii hubannee fi waan kana baanii hubachiifne. Hubannoon bal'aan kennamee ture waan kanarra. Ijoolleen sun immoo kallattiidhaanii diina qunnamtii waliin otoo qabdu qunnamtiin ishii diina faana qabdu ifatti bahee sadarkaa waraanaatti ibsamee sadarkaa waraanaa fi sadarkaa hawaasa Oromootti miidiyaa kanarra bahee ibsamee ture. Ilmi immoo saallaa ta'ee amma kaa'ee miidiyaa kanarratti argaa ture. Ilmi kana gaafachaa jirtu kanaa. Bal'inaan miidiyaa kanarra deemaa. Bahee ebaluun akkas ta'e ebaluun akkas nu godhee gaafa akkasii ebaluu akkasitti hin jeesee ilaa waan ulfaata jechuudha. Deemsitti duuba isaa garteedha. Har'aa Oromoo fakkaatee haasa'u malee duuba isaa namatu jira. Duuba isaa warra gamtaa fi fedhii garaagaraa qabuutu duubdee sanatti. Fayyaanatti bahee asirraa haasa'aa jechuudha. Waan duuba isaa jiru sana hin beeku. Waan duuba sana jiru hin beeku. Silaa Oromoon nama zakkaa hojjete nama taa'ee mooraa qabsoo riiguu bira darbee mooraa qabsoo kana balleessu sadarkaa itti mootummaa faana walaasee waraana kana adee balleessu bira dhaabbatee tumsee waraana kana balleessee jirtu kanayyuu bira darbee jaala isaa yoo dandeetti asii ofii dhaqqabde kana uummata ijjeesu jedhee namni aneeggan isaa ofiin jedhu firqaa kanatti haasa'utti Oromootu nama sanarra goree Oromootu nama sanatti hirkatee Oromootu dhugaa nama sana argee ololaa argee yoo warruma galtaa wayii baduu qabsoo kanarraa argatu taate malee yoo qabsoon kun balde yoo qabsoon kun laamshofte yoo qabsoon kun duubatti deebitee galtaa wayii argadha galtaan achi keessaa argadhuutu jiraa jiru wayii bahee olole malee Oromoon olola kana keessaa kan qabu. Ebalallee as keessaa harka qabaachuullee hin qabu. Maaliif jennaani wanni ta'aa oolu waan ifaa fi bilisa ta'e qofa. Waan qulqulluu Oromoon beeku waraanni hoogganaa jirru beeku isatu ta'aa oola. Waan ta'e qofas illee miidiyaa oolchine. Maaliif miidhaan gadisillee jennaani bukoolee wanni silaa hojjetamu keessatti dhumatu bal'aati. Waan bal'aati jira jechuudha. Waan qulqulluu silaa hojjetamu sana iyyuu Turtoota baay'eetu miila qabsoo mooraa qabsoo kana keessaa qaba. Akkasumallee miila kana keessa yaa'a. Akkaataatti sila bulmaata kaleessaa sanaan gaafa deema jetteeyyuu waan qulqulluu sana haalee faallessee gadi fiduutu jira waan ta'eef waan cufa isa goonee bal'inatti hojjechuu jira. Waanna silaa keessatti xumuramu malee miidiyaa dhaabaatiin akkasumaan akkan goone jechaa oolla. Otoo san goon ammoo ijoollee ololaa jiru kun Oromoo miti jedhee jaada. Oromoo miti jechuun Sabboontota qabsoo bilisummaa Oromootiif quuqama qaban sanaan. Sabboontonni qabsoo bilisummaa Oromoof quuqama qabanii yeroo dheeraa kaffalaa turan sana firii isaa sana arguuf beekuu qabu waan akkasii hin godhu.
Kanaaf beekumsi ammaga waan waraanni hiikkachuu didee waraanni waan akkasii irratti hiikkachuu didee jennaan akkas godhanii dabaluun akkas godhanitu waan lafarra hin jirre. Namas yakka uume sanaaf ammoo gaafa gaafatan jedhu garee fudhatee miliqee jechuudha akka reefuu kaasee miliqee ala teessee ololuun jirti. Miliqee fi riida keessaa ololtu sana waliin Oromoon ololuun salphinaa. Isin immoo akkaataa itti to'achuu danda'uu fi akkaataa itti seera abboomachiisuu danda'u dhaabatu beekaa hojiin igarta jira. Waraanni to'atee fi nagaan itti haasa'ee gara dirree lolaatti deebisee waan seerri isa gaafachiisu sanaan gaafatamee fi gaafatamaaf inni isaa dhaabatu beekaa. Lihat saya ministri lakaudah selesai asal lahasan kulen. Wamayu bohor rawan tersuyung kap. Dan apa tu kerana rawan tersuyung kamu, jadi bohor rawan tersuyung kamu. Orang sebelum kamu jangan tak tahu jalan hidup yang harus lalu. Rawan tersuyung tak kau jauhin kamu. Kamu lalu maka arah ramai jadi sulit. Jual lagi jual lagi. Dina nanti dina yang kita baca sih karena kalau kita lagi kamu tinggal berjamu. Miliqoona olola sana oomishte akkaataa ittiin gartee badii uumte sanarraa bilisa na baasaa laata jettu wayii waa hubachiisiisana jechuun itti deddeemaa jiru malee dirreen lolaan nagaa qaba. Nagaa fi sabatiinsa jiru. Nagaa sabatiinsa qabaa jechuudha waraanni jedhu. Otuma kaleessa iyyuu haala kana keessa jirru duratti fufii garbuu shullugaa biyyaarraa itti loluu jira jechuudha waraanni. Jadi kalau sebenarnya konflik muda itu lelah jirani logisa jiru jechuudha argamu. Lelah jira orang ini ajal sama abadi apa kayu temantu. Lelah jirani. Biasa jiru pun baru malayat ke jatuh sana galgacur jecha. Negara kasih dia situ kana warimbo kalesa kana kasih tungku bawal kabuhi balu pasora dan tawahi argacur dia musuli. Jaase waan injiizaar wayiitu jira jechuudhaan daandii. Mee gabaabinaan qabxii biraatti osoo hin dabarree akka waliigalaatti qabsoon kun kanii kutaa tokkooti akka argaa jirutti kan kutaa tokkooti jechuu dandeenya. Qabsoon kun Oromoo cufan fakkaatu woboon amma jiru kun kan Oromoo cufaa kanuma Oromoo miira Oromummaa fi bu'aa akka Oromootti buusuudhaaf deemu keessatti argamaa jiru. Murtoo gaafa laattanoo murtoo isin laatan murtoo hooggansi laatu murtoo waloo kan manaa kan qaama hooggansa woboo miti kana maal jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf zoonii kibbaa keessatti rakkoo yoo jiraate rakkoo sana zoonii sana keessatti hoogganni xumurachuu yoo dadhabe waloodhaan murtoo laatamu tarkaanfii dirree waraanaa yoo ta'es haalota garaagaraas yoo ta'e tarkaanfiin fudhatamu kun waloodhaan waan isin beektan hin jiru waan jedhu irratti gabaabsinuu kaasiiti gara maree keenya sattaa'utti dabarra. Galatoomi inni hooggansi waloon murtii kennuun jedhu murtiin irratti deemaa jiruutiin jedhu egaa rakkoo sana galgachuu fi ijoolleen nyaata qunnamtee gaafa nyaata qunnamtee nyaata qunnamuusiitiin iddoo silaatti dhiyaachuu malatti dhiyaachuu jedhamanii gaafa sana dhiyaachuu isaan dadhabanii egaa karuma silaa waa fudhanii itti deemuu jedhu sana waa yeloon dabarfannee deemnuutu jira. Kuni guyyaa guyyatti hooggansi kun wal argaa oola jechuudha. Teekinooloojii kana haa tolu waluma dubbisaa walla qaamanii wal bira jiraachuudhaan waloodhaan waa fudhanne. Hooggansa kana yookaan waraana kana kutaa tokko jechuu dandeenya jedhuuf immoo kun jechuun akkaataan itti saniyyuu nama dhiba maaliif jennaan waan mul'atatu lafarra jira beektu. Waan mul'atan lafarra jira yoo isin jedhu kutaa Oromiyaa kana hunda keessa waraanni jiru. Waraana kutaa Oromiyaa kana hunda keessa jiru arsii jechuu hin dandeenye. Waraana kutaa Oromiyaa kana keessa jiru hundaanii Aranjoodha yookaan walloo wallagga jechuu hin dandeenye. Akkasumallee immoo waraanni kutaa hunda keessa jiru kun kutaatti ofirraa dhufee leenji'ee waliin lolu waan ajaa'ibaati. Kutaa hundarraa dhufee waliin lola. Hooggansi illee akkuma kana. Hooggansi inni arsii irra jiru arsii qofami. Inni wallagga irra jiru wallagga qofami. Inni giddu galeessa irra jiru tuulama qofaa miti. Inni boorana jiru akkuma kana. Inni jiru akkuma kana. Inni harargee jiru akkuma kana. Maaliif jennaan qabsootu qabsoo bilisummaa Oromooti. Waraanatu waraana bilisummaa Oromooti.
argite malee waraana bilisummaa Arsii waraana bilisummaa Walloo waraana bilisummaa Booranaa miti waraanichi waraana bilisummaa Oromooti wobo waraana bilisummaa Oromooti. Kanaafi waraana kana akkas jechuu dandeenya akkatti jennuu kun jirre kamitti akkas jettaa akkas jettee ammoo hojiin inni lafarratti hojjechaa jiru kun akkam haa ta'u Oromoo Arsii qofa goona Oromoo guutuu moo Oromoo guutuu Boorana qofa goona moo Oromoo guutuu Harargee qofa goona akkas ta'a. Kanaafi akkas jechuun hin dandeenyu gonkumaa maaliif jennaan hojiin lafarratti hojjetamaa fi akkaataa waraanichi jalqabatti ijaaramee fi ammallee keessa jirutu sana nu daangessee jechuun hin dandeenyu. Waraanichi waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa immoo kutaalee hunda keessatti ijaaree socho'aa jira. Hooggansa illee akkuma sana kutaa hundarraa gahumsaa fi dandeettii inni qabuun hooggana ta'ee lolee lolchiisuu jira. Lakki kutaan tokko immoo lolli gahumsa lolee lolchiisuu qabu sababa hin jirree fi hooggana keessaa dhabamee kutaan akkasii keessa jiru waraanichi waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u inni jedhu lafarra hin jiru. Waan akkasiillee hin jiru waan akkasiillee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa illee hin jiru. Namoo Gahumsaa fi dandeettii qabuun dirree lolaa irratti hoogganee lola lolchiisu. Akkasanii kutaalee Oromiyaa kana keessatti zoonii 8 keessatti hooggansi filamee dirree lolaa irratti aarsaa kaffaluu jira dhagii jechuudha. Qabsoo tarkaanfachiisaa jira. Immoo akkas taate murtoon fudhatamu immoo kan hin tokko ta'uu danda'a kan jedhu hin danda'u. Innillee maal siin jedhe reefu namni gaafa jalqaba qabsootti dhufu ani waraana bilisummaa Oromoof namaadha. Gaafa rakkoo uumee qabsoo keessaa bahu immoo Arsii taa'e. Isa kanatu rakkoo ta'e. Yeroo qabsoo dhufu waraana bilisummaa Oromoo. Gaafa rakkoo uumee immoo dhaaba kana keessatti gaaballee si Arsii ta'a. Akkasitti Arsii sanarra dhaabata. Akkasitti wallaggarra dhaabatuuf deema. Akkasumatti tuulamirra dhaabachuuf deema yoo ta'e akka ta'e jechuudha. Waan lafarra hin jiru. Waan lafarra hin jirre. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootiin gaafa badii dandeessu illee waraana bilisummaa Oromootiin seeraa fi seera waraanni bilisummaa Oromootiin mul'isuu sana qabama jechuudha. Kanaaf bullee heeraaf seera waraanni bilisummaa Oromootiin dhabamu malee jaalmarroo miti, jaalgammachuu miti, jaalambisaa miti, jaalabdii miti, jaalrabbirraa miti. Jaalabaluu dunaa dagachuu hin danda'u. Maaliif jennaan heeraaf seera dhaabaattu na gaafata. Kana jaalabaluu miti. Kun immoo haadhuma ta'e. Haadha jechuudha. Jalqaba ofii suuratti fayyoo duubasaa laallee waraan bilisummaa Oromoo ta'ee dhufee gaafa galu gosa ta'ee jala. Gaafa galuuf ta'ee waan gosa akkasii ta'eef linii jedhanii jedhee jala. Maa barbaadamoo waan amantaa akkasii qabuuf linii jedhanii qabsoo keessaa bahee taate. Akkasitti beeksisa jedhe. Haaraa miti kun immoo. Waan haaraa miti waan baratanaadha. Ramoonis kan hin beeku. Nuti jirri dirree lolaa jirullee haala kan hin beeku. Namni salphatti ni gowwoomsuu hin danda'u. Oromoo kan hin salphatti gowwoomsuu danda'u. Warra dantaa keessaa qabu malee akka reefuutti taate. Kanaafi murteen nu fudhanni murtee walooti. Hooggansi nu qabnus hooggana walooti. Waraana nu qabnus waraana waloo. Waraana bilisummaa Oromooti jechuun yaaldan. Baay'ee ijaarsa baay'ee fi guddoo galatoome egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan har'aata biyyoolessa Oromiyaati. Har'aata biyyoolessa Oromiyaa qophii addaa dhimma haala adda addaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo haala waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbabaa Jaalsabaayif waliin turtii taasisaa jirrudha. Turtiin nuti goonuu ammallee itti fufaa nu waliin tura. Egaan bilisiginnaan asiin duula lolaa geggeessaa gama tokkoon olola geggeessaa sana cufaan iyyuu waraana bilisummaa Oromoo waan amma ati olitti kaaste hundumaayyuu waraana kana irratti geggeessuu maallaqa hedduu baasanii akka isaan hojii hojjetanis argaa jirra. Atilleen akka hoogganaatti namooti hedduu isaan kanaaf bobbaasan hedduu akka to'atte yookiin waan kun akkasii mudate numa quba qabda kan nuti asirratti kaasuu hin barbaanne. Garuu sana hundumaatiin waraanni bilisummaa Oromoo baduu hin dandeenye. Amma immoo uummanni nagaa fedha jechuudhaan hiriira qindeessee yeroo bilisiginnaan gara kaaba shaggar kana keessatti geggeessaa jiru agarra. Keessumaa konyaa Salaaleetti. Egaan uummanni nagaa dhuguma barbaada. Kanaa waraanni bilisummaa Oromoo waan uummanni keenya nagaa dhabeef nagaadhaan nagaa barbaacha manaa ba'e nagaa ni barbaada. Nagaa sana waan dhabnee fi lola itti fufnee waan jiru ajajaa olaanaa Abaa Woboollee yeroo darbe eebbaa guca bilisummaa zoonii lixaatti geggeeffame irratti fulbaanaa bara 2023 dubbatanii turani. Garuu sirni ukkaamsaan kun waan
fedhii uummataan dhufe. Dhugaatti bakka laatee beekaa uummatarraa gaaffiin kun uummatarraa kaanaan uummanni dhuguma biltsiginnaa dura dhaabbatee gaaffii akkasii gaafachuu mirga laatee fi carraa kana laatee fi uummanni gadi ba'e maal dabarsuun barbaadame? Waan kana gara zooniilee adda addaattis bobbaasuu danda'u. Zoonii kibba ba'aa keessatti illee tooftaa birootiin maqaa abbootii gadaa fi jaarroliitiin akka waraanatti ba'aa turan irraa dubbachaa turre. Yeroo darbe interviyuu irrattis kana nu kaastee turte. Wanta achitti deemaa jiru kun maal fakkaataa? Uummanni keenya kanarraa waan miidiyaarraa keessaa viidiyoodhaan ba'e kanarraa burjaaja'uu qabaayii. Maaliif jennaan dhuguma waan uummanni mootummaa biltsiginnaa amma aangoorra jirtu irratti dhiibbaa gochuu danda'a. Lamaa yoo dhaabbate, sadii yoo dhaabbate bakka du'aa jirutti waan jedhu mee kana akkamittiin hiiktaaf uummata? Qayyee egaa uummanni biyya kana keessatti uummanni Oromoo nagaa barbaada jedhu nagaan ni barbaada. Inni amma qilleensa irratti deemaa jiru kun immoo keessatti qonna salaaletti deemaa jiru jechuun miidiyaa kanarratti arguu jirra. Maal si fakkaate warri uummanni kun egaa uummanni nagaa barbaada jedhee uummanni nagaa akkamii barbaadaa jennee ilaaluutu nurra jira. Nagaan sabichi barbaadu nagaa waaraa fedha jechuudha. Nagaa waaraan inni fedhu immoo mootummaa mataa isaa mirga hiree isaa murteeffatee abbummaa biyya isaa irratti argatee bilisummaa walabummaa sana gonfatee nagaa waaraan jiraachuu fedha. Nagaan immoo har'a labsamaa jiru kun akkasumallee jaarroleen amma bahaa jiran kun egaan yoo ilaalu Oromootu nagaa sana gaafachaa jiran jedhu. Maal si fakkaate? Uummanni Oromoo har'a inni gottuu qawwee kana mootummaan ajjeesaa irratti kenninaan ajjeesuun jedhu jiru jaalatan. Maaliif si fakkaate? Uummanni kun har'a sadarkaa hamaa keessa jira. Sadarkaa hamaa keessa jirutti nagaa hawwee sirriitti dhaqee mootummaa Itoophiyaatti himatee jiru. Nagaa barbaadaa, nagaa naabuutii dhaqee fi qawwee irra naa hiitu jedhee hin jiru. Namni akkas jedhee lafarra hin jiru. Inni har'a bahee qindaa'ee deemu kun kaasaadhuma isaanii egaa dubbachuuf. Iddoo sana yoo ilaalte uummanni keenya fayyaa keessatti bahee waan sana godhaa jireenya arginu. Wanni sun waan falfalaan ni fakkaata. Isa mallee naa godhi. Maaliif akkas jedhaa? Daa'ima warqoota morman jedhanii akkasitti daandii gubbaa ofuun suni waan baay'ee wayii nama jechisiisu. Nagaan akkasitti barbaadamullee lafarra hin jiru. Nagaa akkasiillee Oromoon barbaadan jiru. Ifa sana inni kootti harkisanii Oromoon hin jiru lafarra hin jiru daataa dhume isaanii. Oromoon har'a daa'imti isaa duutee awwaala dhoowwanii waraabee si nyaatee mana irraa gubanii barandaa jala jiraachuu jiraatee. Lafa qotachuu dhoowwanii waan jiraachuu gadee adabuun du'aa jiraatee kumatti. Isa sana immoo wabootiin irraa kaasaa jedhee abdii nurraa qaba. Wanti abdii sana nurraa qabu qawwee dhumarra daa'ima isaa ajjeesu qawwee dabalataa fi kaasii mootummaa kana kennan naa ajjeesanii Oromoon hin jedhu jiru. Nagaan barbaadaa nagaan inni jedhu immoo nagaa haaraa sana nagaa sana nuti hin barbaanne beeku. Inni yaalmarroo yeroo dheeraa dargaggee deessaa ture sirri akka nagaa barbaannuu fi daandiin nagaaf bal'aa ta'e kaasaa ture. Akkuma sana ammas nagaa inni barbaannu. Nagaa nu barbaannuu fi nagaa mootummaan filannoo sanatu akkami. Kunanna harka kennatti garaanis qawwee irraa hiikanii akka ofii barbaadan sanatti biyyattii kana bulchuudhaa jechuudha sadarkaan isaanii malee nagaa haaraa sana yoo barbaadan deemgagga bakka qaamni filataan jirutti teelloo walaasofnee waliigaluu qaqqabnee akkaan galle. Nagaan biraan magaarroleen ilaaluu fi viidiyoo ilaalaa turre. Viidiyoo argaa turre jechuudha. Ijoollee akka reefuu siin jedhe sana kaleessaa uummata kana keessatti lafa waraanni kun hin jirreefaa maqaa deeggarsa bootiin jedhanii nama ijaaree diinni itti fayyadamaa ture sun akka dirree lolaan naqamsiin jedhu sun jalaa jechuudha. Sagangaltee argineetu jiranii siyaa kanarra. Warra sana waan isaan godhan laa dhaqanii qawwee irraa fuudhanii yoo
Makani qawwee irraa fuudhanidha. Qawween sun immoo dabalamee milishaatti hidhama. Milishaan boru immoo uummatuma kanaan itti. Oromoon naannoo jireenya qawwee itti dabale jechuu otoo hin taane qawwee dabalee sittidha. Gabrummaa kana irraa kaasuudha. Dhaamsi inni hin qabu. Dhaamsi hawaasni Oromoo hin qabu sana. Manguddoo akkas baatee waan akkasii geessi asii jirallee dhaabnee irraa teessu. Amma illee geessinee wanni dhaabnoo biyya jiraatee manguddoo siyyoo dhuguma caasaa itti joon ta'inii fi gowwoomfamanii ba'anii jiraatanii hojii isaan ilaallatu kan taane beekuun barbaachisa. Maaliif jennaan gaafiin kun gaafii bilisummaati jechuudha. Gaafiin hin gaafanne gaafii walabummaati. Gaafii birmadummaati. Inni kun immoo afaan qawweetiin dhufaa jechuudha. Inni kun qaama bilchaataa waa'ee siyaasaa gadi fagoo beekuun hojiirra ool argama. Hojiirra ool argama jechuudha. Deebii argatus karaa sanuuni. Manguddoon immoo waan hojjetan qabu. Hojiin isaanii lafa jiraatu. Manguddoon kun yoo dhimma manguddoon egaa ta'anii yoo dhimma jaarrolee biyya keessa jiraatanii uummata kana keessa jiraattu taate caasaa itti doon ta'ee manguddoon namni allaa irratti yaa wal dhabee wal daraati. Akkasiin deemee. Nama heerumtee araara gooti. Walakkaa dubara heerumtee kanatti. Hafuudhee fi kan heerume walitti heerumsiistee araara biyyee sana boosse. Manguddoo waan siyaasaa hin beeku. Waan siyaasaa hin beekte. Manguddoon latti waan siyaasaa hin beekamatti suuraa jettee baatee daandii kana gubbaa dhaabbattee illee hin jettu dhugaa dubbachuu. Ni beekus manguddoonis kan. Abbana gazaatee jedhanii kaleessa 2018 digdama guyyaarraatti deemu kunuunsu caasaadhumatti dhiyeessu. Dhugaa dubbachuu. Caasaadhumatti dhiyeessu waan okkidoon ittiin teessan sana bahee malee mataa isaa irraa kaasa hin jiru jechuudha. Waan sammuu isaa keessa jiru kan inni bahee hin lafarra hin jiru. Waan sammuu isaa keessa jiru mucima himaa ture. Kan inni bahee achirratti haa ta'u suni waan itti himame. Waan akkas jedhu akkan jiru jedhanii lafa taa'an sana kaasa jechuudha. Malee waan sammuu isaa keessa jiru mucima. Ni beeka jechuudha. Gaaficha akka gaafii ulfaataa ta'ee fi abbaa qabu ni beeka. Ni beeka manguddoon. Oromoo dhimma kanaan akka burjaajooflee maal dhaamtaa isa jedhuu wanni kun ulfaataa gaafii siyaasaatiin akkuma reefuu jedhee gaafii bilisummaa walabummaa fi waan isin ilaallatuun amma isin manguddoon seennaa du'aa'ee nu godha. Nu eebbisa. Biyya keessatti yoo namni wal laga iraarsa. Yoo namni wal laga iraarsa nu immoo du'aa'ee nu godha malee nu eebbisa malee wanni siyaasa numaaf dhiisa. Yoo dandeessanii waraana keessan qawweessisudha. Yoo dandeessan waraana keessan lafanii darbutti bishaan obaasa. Kana malee wanni kun waan isin ilaallatu miti. Akkas jechuun isin tuffachuu isin xiqqeessa odoo hin taane qaamuma siyaasaa keessaayyuu nama isa kana sasseessuuti. Manguddoo jaarsa abbaa gadaa jaarsa biyyaa jaarsi biyyaa xiqqee miti. Qaamuma siyaasayyuu ta'ee namni waan jenneef akkaataa inni itti furamu akkaataa inni itti hojiirra oolu beeku abbaa qaba. Waan hin dandeenyetti ijoollee naa seenetti hin balleessu. Jennee seenaa ofii xureessu waan hin dandeenyetti baduurra waan dandeenyu hojjechuutu itti barree jiraata. Uummanni Oromoo waraanni nagaa dibee waraana akkasii kadhannee maalii deemee dadhabnee jedhanii dhufan yoo ta'e qarayyuu Oromoon lappisaa jedhee ni mootummaan Itoophiyaa inni nu loluu jira. Har'a manguddoo akkasii baasee itti taphatee daa'imman qamadee akka qotiyyootti kan bara mormal jedhanii daandiirra oofee cubbuu hagayyoo cubbuu ulfaataa akkasii hojjetee cubbuu sanaan booda deebi'ee rakkoo akkasii atti bulu akkas jedhamanii jedhu sun waan addaa kan jedhanii ture. Waan hundaanii nu loleera mootummaan. Sanillee akka hin gowwoomne. Cubbuu sanillee of ijoomaatu dalagee abbaan gadaa akkas jedhanii jiru. Ati sitti akkas goote hin jiru. Taasisaa of ijoottuu waan sana hojjetu. Cubbuu sanaaf isaanumatu fudhatee waan nu gahu hin qabu. Waan nu gahu hin qabu waan nuti qullee hin qabu. Kanaaf maaltu isinii maleennaan yaadni silaa humna keessanii dandeettan kana hojjechuu fi waraana keessan daandii hin murreetti waa godhuu fi yoo ta'e malee isa kan namuusiisa. Abbaa qabaa. Inni kun abbaa qaba jechuun immoo natti seenaa hin galchine otoo hin taane bakka itti ilaallatuutu jira jechuudha. Bakka itti ilaallatuutu jira. Amma laali waraanaa kun wanni addaa inni barbaadu jechuudha. Anillee ta'atis waan addaa keessaa ta'e hin jiru ta'e.
Kalau jangan zero kilometer, zero lelah, berarti zero lelah lama baik jual. Zero lelah kalau kami usne koromong kuni karar jatuh, zero simbol akan murke tu malu zero terapi murke kopi tu juga. Amal kuni zero Allah tu jatuh tu yang mau zero kan tu anak tu murke tu. Zero tu tidak murke pas. Karar zero kan tu murke tu sana tidak semua. Wah, kalau kita ada karar tu jauh mungkin. Pakai untuk gari itu juga. Amalnya tu kerana jelas tidak ada rahmat. Kerana jelas tidak ada rahmat itu menjadi lepas tu. Ada sana sih yang kerja rumah kerja di sini itu juga. Rumah kerana itu anja tu rumah kaya tu ni dia kerana kerja tu itu. Ati balap kaya sana sente mana kasih tingkat ni. Jadi kita pada rumah Tubuh dilatar dalam hidup itu sehingga ketemu. Tubuh dalam hidup menghidup pun, jarang menghidup negara pun ini. Tubuh sebenarnya semacam sesuatu betul tubuh jika gitu. Tubuh sebenarnya jarang jika kami jadi jarang tubuh jika mana jurusan lain akawan jari ini, akawan jangka tidak jadi tentu wan jangka itu wan jari itu. Menghidup pun wan jangka itu wan jangka tidak dalam itu dah. Kami sang kerja yang pun namun wan ini kita belajar di rumah lagi kamu dah lihat kita itu. Kami jadi kaya saja gitu ya. Ayah, galatomi. Egan nuni gabrom sa pipi ala amma deemaa jiru kanan lolaanis ololaanis burjaajii tolchee Oromoo gidduuttis immoo rakkoon akka dhalatu uummanni Oromoo ilaalchaan akka inni wal qoqqoodu karaa abbootii gadaa karaa jaarsolii uummanni wal kabaju kanaan dhufee namni wal kabajuu didee abbootiin dhagaan jaaroliin dhagaan jedhe ilaalcha akkasii uumuuf deemu haala kana keessatti rakkoo impaayiritti keessa jiru rakkoo Oromiyaa keessa jiru furatee aangoo isaa jabeeffatee gadaa aangoo isaa dheereffatee taa'uu ni danda'a. Maaliifis ammoo rakkoo siyaasaa dirree siyaasaa irratti furuu yookiin barcuma irratti furuu baqatee rakkoolee kana akkaataa ittiin irra darbuu danda'an falata. Farra aangoo isaatii kanas immoo sabboonummaa Oromummaa kana maaliif taasifata? Namni Oromoo ta'ee akka barbaadetti nan galchu waan Oromoo jedhee garaadhaaf jiraatu isa waliin socho'uu danda'a. Kan Oromoon miidhameera ajandaan Oromoo yookiin gaafiin Oromoo deebiin arganne jedhu immoo nagaa yoo mana isaan jiraatanii gaaffii seeraa dhiyeessan iyyuu dhabamsiisuutti fuulleffata. Kaniifi tokko rakkoo kana haalamma deemaa jiruun furachuu danda'a aangoo kana irra turuudhaaf. Lammaffaa rakkoo Oromoo kana immoo karaa siyaasaa furmaata argisiisuudhaan maaliif baqataa? Inni biraa immoo Oromooma kana keessumaa rakkoo Oromoo kanaa wal qabatee sabboonummaa Oromummaa kana maaliif balaaleffatee farra aangoo isaatii godhatee itti deemaa jira? Sabboonummaa gaafa jennu gaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akeeka waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'aa jiru hundeedhaan maaliif hadheeffatee jibba kan jedhu irratti yaada kennu qoodii gabaabsi. Egaa mootummaan kun adeemsa deemuun rakkoo siyaasa biyya kana keessatti sammuu dhufee kana dandamachuu danda'a. Gagaan goosaa dheereffachuu danda'a. Akkasumallee immoo egaa sabboonummaa baay'een ibsataa yeroo tokko sabboonummaa illee akka wabiitti dhiyeeffataa deemuun kun maaliif illee waan jedhee kaastee jechuun wanni kun nagaa gaaraan akkatti dhufu hin jiru. Nagaa gaaraan karaa saniin dhufuu fi akkasumallee gadaa angoosaa dheeressuuf hin jiru. Biyya kana keessatti yeroo kufaatii fi yakkiin hojjetu mul'ichaatuma deemi malee wamaa wanni biyya kana haala sanan jijjiiruu hin jiru jechuudha. Haalamma deemuuni manguddoo waan siyaasaa hin beekne karaa sanaan sassobee jechuu wanni waan kana baqatuu fi Cuma akkatti rakkoon kun furamu bareechanii beeku bareechanii beeku. Garuu rakkoon sun karaa sanaan akka furmaata argatu hin barbaadani. Rakkoon sun akka nuti barbaadnu bakka sadiitti barbaadutti furmaata argatee isaanis irra hin jiru. Gamtaa isaanii sharafai. Gaafatamummaa isaaniitti duuba isaanii jira. Isa kana bakka kana leessu. Har'a isaanii sabaaf odoon taane ofiis bakka qabu. Sadarkaa warra ministeerota biyya bulchaniitti odoon taane gandatti yoo gadi dhufte dhimma ofii jiraatee malee namaaf dhimma hin qabnee dhufe. Warra akkasii sanatu ammallee hin jira. Maaliif akkas gurgumoo jennaan gamtaas malee sabaaf bakka hin qaban. Sabaafi bakka guddoo hin qaban.
Odaa sababa bakka qabaatan yommuu gaafii gaafa inni salphaate yeroo kana saba kanaan murteessan jenna. Ofii murteessinaaf hin jenne carraatti Oromoon isaa murteeffatu kennaa fi dhuma wal gaafanne jechuudha. Homaa waan guddaa waan addaa lafarra hin jiru. Lafarra waan jiran ta'e. Yeroo isaa Oromoon ofii murteeffachuun dhiibbaan okkisoo irra qabuutu jira. Dhiibbaa okkisoo irra qabuutu jira. Kanaaf baqatu. Gaafatama baqatu. Sodaa gaafatamummaa qaba. Maaliif jennaan yakkamtoota waa dandeessanii jiran. Yakka qaba harka isaaniitti dhiigaa. Harka dhiigaa sana wayitta qatanii jala darbuu barbaadu. Wayitta qatanii jala miruu fedhu. Kanaafuu jaarsa waan siyaasaan beekne lafarra harkisanii deemanii. Akkasitti hin ta'u. Sulma furmaatallee ta'e nagaa waaraan biyyataa keessa jiraatu. Nagaa daa'imni tokko qawwee qabatee bosona kana. Waraana guddaa gatii kanaan. Waraana guddaa biyya kana keessa jiruu miti. Aga daa'imni tokko qawwee qabu, aga uummanni Oromoo sabboonummaa dhugaa kana qabutti biyyi Itoophiyaa kun nagaa argattee jiraatti inni jedhu sun abdii. Malee biyyi kun qormaata baay'ee keessa jirti yoo laala. Qormaata garaagaraa keessa jirti. Gantaa irratti warri galeessa biyya kanaa mataa walitti qabee uummata kanatti ofiisalatti bulchaa ture. Har'ayyuu gantaa irratti wal dhabiinsa hokkara guddaatu ture. Hokkara guddaatu ture. Kunillee faayidaa waan biraan qabatee kan jiraan jiru. Faayidaa dalga. Gaafatamu maayii baay'ee. Wanni biraatti keessa hin jiru. Kunis jechuun jeequmsa bal'aa keessa jirti. Sabatiinsi biyya kana keessa jiraata waliin jaabeetti. Injiruudha. Otoo sabatiinsi barbaadee jiraatee gantaa sadarratti iyyuu saboota waliin biyya kana dhiibee warra gantaa sila waliin qabaatan waliin iyyuu nagaan jiraate haala waliin tokko jiruu fi uummanni Oromoo sabboonummaa isaanii qabu bilisummaa walabummaa sana haga lubbuu kiyyaatti jireenya hin jiru nagaan hin jiraate. Nagaa yoo dhufa innaan gaafa Oromoon yeroo isaa bahee biyya kana keessatti murteeffatee yoo barbaade Itoophiyaa waliin bulee yoo barbaade Oromiyaa walabaa sana ijaaratee yoo barbaade abbaa fedhe waliin bulee gaarii jireenya ofii isaati Oromoon murteeffate nagaan biyya kana keessatti argama. Bifa kanaan nagaa argamu tokko illee hin jiru. Yeroo tokko tokko sabboonummaa faarfachuun sunii fi Oromoo fakkeessuun ijoollee keenya akkasii ijoollee keenya yaanitti goonee fi maalii ta'an jedhu kun gaafa warra gantaadhaan qilleensa wal ijaaranii obbolaa godhatanii dugda walitti hirkifatan sana xiqqoo daldala garuu kaanii gowwoomsuuf yaalame. Amma sun miira gowwoomsaa. Miira gowwoomsuu gowwoomsanii gartee akkasiin jedhe sana harka dhiigaa sana sitta qataniif jala darbuuti. Akkuma marroon kaase gaafa darbe egaa haasaa Taanzaaniyaa sanarratti booddee xumurarra biyyi waan kophaa isaanii dhaamedhanii haasaan sana waan biraatiin jiru. Waan akkasiiti yeroo garii sabboonummaan isaanii nakkanfatanii ijoollee keenya miila irraa ga'uun feenu miixaan akka irra ga'uun barbaannu nagaa hin galchaadhanii manguddoo soban suni sobuma gaafasiisana soba gaafasiisana isin sun amma arrabbaa gadaa jedhamee baasii jedhanii jaarolee kanarra oofan kunilleen sun waan biraa waan akkasaan qabu. Bifa sanaan ammoo nagaa waaraan argamuu hin jiru. Nagaa waaraan kan dhufuu fi biyyi kunillee kan tarkaanfachuu dandeessu yoo hiree isaa sabni kun taa'ee murteeffate qofaadha. Baay'ee guddoo galatoomii maree keenya gara goolabaatti geessaa jirra. Gaaffii tokko sii dabaleen yeroo kee qaalii aarsaa gootee dhiyaattee kanaaf gara hojii idilee waan gurguddaatu naannoo kee jira. Sanaafuu yeroo bal'aa sirraa fudhachaa jira. Ni goolamna. Egaa akka waliigalaatti oboonis ta'e uummanni Oromoo murna cunqursaa kana ofirraa fonqolchuuf maal gochuu qabu, akkamiin wal dhaga'uu qabu, akkamiin socho'uutu jira jettee dhaamtaa. Bilisiginnaan burjaajii olola adda addaa geggeessuu sitti fufti. Egaa booda kanarraa gara diyaaspooraa kanayyuu haalota dhuunfaatiin qoqqoonnamanii yeroo isaan biyyatti galchuuf tattaafachaa turan tureera. Amma immoo gara biyyaatti waamicha yeroo godhan agarra. Akka waliigalaatti qabsoon Oromoo eessarratti xiyyeeffattee akkamiin deemaa jirti? Sana keessatti immoo uummanni Oromoof woboon akkamittiin wal dhaga'ee sirna kanatti, murna kanatti yookiin gabroomsaa kanatti guduunfaa godhaa naamusaa wal qabatee uummanni kabajamuu amala akka waraanaatti woboon agarsiisuu qabu ergaa yookiin dhaamsa ati dabarsituuf carraansii kennaa. Egaa walittis waama kakkaasaa dhufe. Waraanni bilisummaa Oromoo egaa burjaajii mootummaan Itoophiyaa kun oofaa jirtuu fi akkasumallee warra fira qabsoo fakkaatee
badiinsaa fi lallaafiinsa qabsoorraa warri dantaa barbaaduu fi qabsoon kun gaafa galma geettee wanni silaa isaan barbaadan suni dantaan isaan silaadhaa qabsoon godhamuu kanaan argatan wahii irraa waan hafuuf jecha qabsoo tana umrii isii dheeressuu fi waa ifaajanii fi warra akkasii jalaa baraaramuuf yookaan immoo isaanitti daandii cufuu fi waraanni dirree jiru akka waraanatti waan duraa heeraaf seeraa fi sagantaa siyaasaa akkasuma kaayyoo naamusa dhaabaa sana hordofuun isarra jiraata jechuudha. Isa lammaffaa immoo guyyaa guyyatti ajajaa qabaa jechuudha. Sadarkaadhaan haga gaditti haga abbaa taakkiyaatti ajajaa mataa isaa qaba. Waraanni waraana jechuudha. Waraanni waraana akkuma jaarsi dheengadda kaase sana waraanni waraana waan waraanaa malee wanni ololaa waan waraana laallatu iyyuu hin qabu. Ololli hojii isaati waan ta'eef namichi ni olola. Ati waraana immoo akka waraanaatti waraana waan ta'eef waan waraanaa sana yaadda jechuudha. Namni siyaasaati waan ta'eef waan siyaasa sana siyaasni gara itti deemu laalta jechuudha. Wamaayyuu olola irraa dhimma hin qabu. Anas ta'ee waraanni miseensi ani qabuu fi miseensi eessayyuu jiru jechuudha. Abbaan fedhayyuu haa ololuu nu hojii hojjenna. Milkii lafa kanatti argame irratti jettee waan naa kaasteetu ture jechuudha. Akkuma sana akka walii galaattis wanni nurra jiraatu ololli barbaadeyyuu haa jiraatu abbaan fedhe waan fedhayyuu haasa'u isaallee hojiidha waan ta'eef hojii isaa keessa seenuu narra hin jiraatu. Waraana tokkorrayyuu hin jiraatu jechuudha. Anis hojii makiyya hojjedha anis hojii isaa hojjetu. Itti baa hojii kiyyaa laala malee itti baa hojii namaa laalu jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo qondaalli waraana bilisummaa Oromoo hooggansi waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa jirutti itti baa hojii isaa malee itti baa hojii namaa laaluun isarra hin jiraatu. Itti baa hojii namaa gaafa jedhu olola kana jala deemee ololli kun eessa dhaabbata laataa jedhee yoo hin hordofa taate hin ta'uu jechuudha. Hojii isaa irraa ni dhaabbata jechuudha. Kanaaf haa ololu ololaaf qaama deebii kennuufi jira jechuudha. Isa ololuufillee qaama deebii kennuutu jira. Abbaan deebii kennuufi malu deebii haa deebisuufi ana wanni na ilaallatu hin jiru loltuudha waan ta'eefi awwaanuma hojjedhu sana hojjedha hojii qaba. Lakkii olola kanaaf deebii deebisee jedhanii gaafa na dhiyeessanii deebii nan deebisaafi jechuudha. Kasanarraa gadafe immoo bakka nan ilaallanne dhaabachuun irra hin jiraatu jechuudha. Loltuudha waan ta'eef anarraayyuu akkasumallee hooggansi kamuu miseensi waraanaa kamuu qondaalli sadarkaa garagaraa irra jiru dalaggaadhuma qabnu sana haa hojjennu. Hojiitilee qabna hojiin kennaa guddaa. Sa'aatii iyyuu hin qabnu sa'aatii olola dhaggeeffanne. Olola yaa'u kana dhiisu jechuudha. Ololtuun bar gaafati dhaggeeffatte hojii argataniiru. Ololtuun gaafati deebii deebisteefi hojii argatteerti jechuudha. Kabiraa baaste amma. Olola biraa dhiyeessiti jechuudha. Isiin haasoftu iyyuu dhiisnee qabsoo godhuutu sirra jiraata loltuun tokko. Qabsoo godhuu qabna jechuudha. Waan hojjechaa jirru sanatti fuula deeffannee deemuu qabna jechuudha. Dhaggeeffachuun isaan hordofuun suniyyuu isaaniif hojiidha. Akka namni hordofuu barbaadu beeku. Gaafa ololuu gaafa haasa'uu akka namni isa caqasu fedha waan ta'eef caqasuun nurra hin jiraatu jechuudha waraana bilisummaa Oromoo. Akkasumas sabichillee kanu. Wamaa waraana irraa addaa dhiyeessinuuf hin jiru. Waraanni wanni adda godhu heeraaf seera qaba jechuudha. Olola saniyyuu hordofuu iyyuu hin qabuun heeraaf seerri iyyuu isa dhoo. Sagantaan dhaabichaa iyyuu sanii daangeessa jechuudha. Kaayyoon naamusaa iyyuu isa ittisa sanarra. Ni beeka jechuudha. Waraanichi waraana heeraaf seera sanaan bulu waan ta'eef heeraaf seera buluun sanarra dhaabbatee hojii isaatti fuula deeffachuu malee olola sana akka hin dhaggeeffanne. Hawaasni Oromoos akkuma jalqaba kaase suni waan lafarratti hojjetamu malee olola haasamu kanarraa akka gurran keeyyanne akka hin caqasa. Caqasuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Caqasuun isinirra hin jiraatu. Maal caqasuu qabda? Isa dirree lolaa ta'aa jiruu fi hooggansa dirree lolaa jiru miidiyaa dhaabii qabu tokkocha kana hordofuu jechuudha. Miidiyaan biraas yoo jiraate miidiyaa dhaaba kana laallatu hordoftee waan dhaabii kan kee keessa jiruu fi sadarkaa qabsoon kan kee irra jirtu hordofuu yoo ta'e alatti miidiyaa nama dhuunfaa, yuutuubii nama dhuunfaa fi feesbuukii nama dhuunfaa jala deemtee waan gaafachuu sanaan hamilee cabuun sirra hin jiraatu. Diyaaspooraa karaa adda addaatiin qunnamanii biyya galchuu akkasumallee yaamicha godhuu fi waan jedhu illee ni kaasti. Argaa jirra jechuudha. Inni kun egaa inni karaa dhuunfaatiin qunnamanii deebisanis akkasumallee waamicha godhanii fidanillee egaa caasama isaa kaleessaa yoo ta'e malee namni quuqama Oromummaa qabuuf waan dachiin Oromiyaa keessa jirtu quba qabu biyya tanan dhufaa jedheen irreegu jechuudha. Caasaan isaa dhufuu danda'a. Kaleessallee biyya kana keessa deemaatuma oolu jechuudha. Warra
guyyaa guyyaanii torbaaniin baatiidhaan dhufaa lafa bitachaa manni kennamee fi lafi kennamee fi asitti lafa akkasii irratti investi godhanii ijaaratanii akkasitti hojjetan bal'aatu jira jechuudha. Caasaan akkasiin ijaaramee gale homaayyuu waan qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hir'isullee hin qabu jechuudha. Waan nu miidhullee hin qabu jechuudha. Waan ofii miidhamullee hin qabu. Maaliif hin miidhamne naan caasaa isaati qarayyuu. Caasaa isaati jechuudha. Garuu fayyaalessi nagaa diyaaspooraadhaa fi yaamichi godhameera jedhee biyya kana yoo dhufa taate. Egaa carraan isa mudatu manuma hidhaati biluu yoo ta'e malee gaan hin beeku. Maal akka qopheessee mootummaan kun yaame illee huwwesse. Yoo gaafa jijjiiramaa fakkeenya fudhatee namni eegatu biyya kana dhufee baqatee asii yaa'e. Baqatee biyya kana biyya ormaa sanatti dhaqee. Amma namni carraan akkasii akka hin mudannee fi bartee kaleessa sanarraa mudannoo kaleessa sanarraa waa laaluu fi maalirra dhaabatee mootummaan kaleessa ijaan karaa bishaanii kanaan biyya lafaa kanatti yaa'ee affeellisaa ture. Akka qaamni irraa luqqa'u takkatti mana tokkotti ukkaamsanii gammoojjii keessatti rakkoo balaa guddaa irraan gahaa ture. Har'a immoo maal yaadee fi maal ta'e maal jijjiiranii jennaan diyaaspooraadhaaf yaamicha godhaa ta'ee ilaallachuun isaan irra jiraate. Mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee waan fayyadamu persentii 90% qofi fayyadamu yoo qabaa ni godha. Wanni ati fayyadamtu yoo xiqqaate persentii 10 yoo akkam baay'ate. Garuu 90 ofii irratti milkaa'an. Inni akkasii barbaada dha. Inni akkasii fedha. Har'as yaamichi diyaaspooraaf jedhama hoo jiraata waan akkasii. Karoora yoo persentii 90 irra milkaa'u karoorfate wayitti jiraaf yaama. Diyaaspooraa kana waan akkasiitis yaameree yaada. Malee diyaaspooraa kana aantee naa qabu na fayyadu jedhee waa yaamnas hin fakkaatu. Biyyaan hin jiran afaan guutanii dubbachuu nan danda'u. Waan jedhuu fi bishaan fayyaduu fi diyaaspooraa biyya ormaa keessaa mootummaan bilchinnaa kuyyaamtee jedhe. Otoo yaaduu fi ta'ee hiyyeessa jiruu isaa jijjiiruuf jecha karaa bishaanii kanaan biyya arabaatti yaa'ee mana hidhaatti na feeruu mana hidhaatti jijjiiruu ture jechuudha. Akkasitti hin dararuu jechuudha. Waa jedhuu fi yoo ta'e ijoollee sana mootummaa sana harkaa fuudhee biyya sana kanatti galchee akkasiin jiraachuu godha jechuudha. Amma gabrummayyuu bisa jijjiiruu ta'e kakaleessa bifa kana natti tasbeelaa ture har'ammoo dhiigaa mana dhuunfaa irratti deemanii waan qoodanfaa jira jedhanii waan ajaa'ibaati. Akka namni biyya kana keessa jiraanne galgala garbaa sanatu dhufetti fakkaata. Warri bifa saniin biyya kana keessaa bahe immoo xiqqee tokko mootummaaf dalagaa xiqqee tokkoofiif dalagaa jedha. Waan akkasiitti jira. Waan akkasiitti jira. Biyya kaffalaa fi biyya ormaatti dhiiga isaa danfisee reefisee olaatissee tasfalleeni lafaa bukeessee bineensoo kana dalagee persentii 50 adda qooda ta'ee mootummaa. Waan akkasii fa'aa akkasitti amma galgala garbaa jala qabee mootummaa. Waan sana ifatti miidiyaadhaan dabarsaa turanii. Isa kana immoo Oromoon keessa laallachuu hin dandeenye. Kun immoo uummanni gabroome akkuma isa. Uummanni gabroome waa laallachuu caala akka bishaanii jala jetti dhangala'uun egaa aadama saba gabroome. Ammoo yaadachuu qaba jechuudha. Inni kunillee galgala garbaa bifa beekamneenii gurguratanii dugda namaa nyaachuu foon namaa nyaachuu. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf isa biyya keessa jiru sadarkaa sanatti gurgurachuuf qophaa'aa inni immoo biyyatti yaaman kuni kaasii erga sanallee faayidaa hedduu jiru. Akkuma siiqaa jechuun dhufullee waan irraa fayyadamuutu bal'aan jira waan ta'eef diyaaspooraa yaamicha isinii godhani suni akka dansaa dhaabbatanii ilaaluutu irra jiraata. Akkasumallee hawaasni Oromoo erga biyya keessa jirtu carraas jijjiiruu qabda. Carraa kana fayyadanii ofii jireedhanii Ija tokko lama minarratti qoodaa jiran sun gurgurachaa jiru waan ta'eef biyyuma kana keessa tokko wanta uumalu taate wanti xiqqaa biyya kana keessatti hojjetamu hojjettee of jiraachistee gaarii uummatni dhaamuuf ijaalaan ulfaadhoo fayyaa ta'e. Ayyee guddoo galatoomii Jaaloo egaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kan isin hordofaa turtan qophii addaa keessummaa keenyaa ajajaa Wuboo yookaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ba'aa Jaalsabaayif Galgootii. Egaa Jaalsabaayif Galgoo dhimmoota mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo haala waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru burjaajii mooraa qabsoo keessatti dhalachuuf namoonni dhalchuuf socho'an akkasumas waan bilisiginnaan maqaa araaraatiin goyoomsaa fi burjaajii isaan deemsisaa jiran guutummaatti sirnicha yookiin bilisiginnaa bakka kaasuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuu qabaa kan jedhu Woboonis akkamiin socho'uu qabaa kan jedhu irratti dhaamsas kallattiis waan muuxannoof adeemsa hubannoo ta'a jedhamu tokko lamaan kaasanii
hawaasa keenyaaf akka ifa ta'utti yaada nuuf qoodee jira. Egaa Jaalsabaayif Galgoo yeroo kee qaalii aarsaa gootee nuuf dhiyaachuu keetiif guddoo galatoomi. Tole gaaldeen deemsaa duwwaatiitti galatoomi fayyaa ta'ee lafa nagaatu. Egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa kan isin keessummeessuudhaan isin waliin ture ani Daandii Elamooti. Yeroo biraas ajajoota zooniilee biroo qabadhee dhiyaadhee dhimmoota adda addaa irratti marii taasisna. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Sanabeka, Jimmy, honey, warge, kanka wake up, kan toku magabu, kan bina gabu, kan ayogabu, kan go tagabu, sama safala, mingi bandondala, sanabeka, yeah.